dubbadne dhugaadhaa uummanni Oromoo jaarmi waliin siyaasa akka tokkooman halkanii guyyaa bu'aa ture. Haga tokko jaarmi waliin gaafii uummata Oromoo fudhatanii tokkoomanii jiranii. Kaammallee tokkummaa didee adda fiigu ni jira. Uummanni Oromoo barnu hunda agartee tokkummaa kadhatu odoo hin taane murtii isaa irraa barbaachisu kennuu qaba. Murtii kana keessatti uummanni Oromoo jaarmiyaa kamtu na aangessuuf falma, jaarmiyaa kamtu uummata Oromoo aangessuuf tokkoomsuuf halkanii guyyaa hojjeta, jaarmiyaa kamtu ammoo uummata Oromoo irratti aanga'uuf hojjeta yookaan garee kamtu uummata Oromoo irra aanga'uuf, uummata Oromoo aangessuufi miti, uummata Oromoo irra aanga'uuf hojjeta addaan baasee yeroon beeku geettee jechuudha. Yeruma agartee us jedhee agartee kadhatu odoo hin taane nama yookaan jaarmiyaa gaafii isaatiif deebii kenne waliin dhaabatee waliin gurmaa'ee yeroo murteessaa kana keessatti filannoo keessatti uummanni nama isaa akka filatu yookaan agartee nama hoggana isaa jedhu kana qofaa miti jechuudha filatamu. Namni hundi naannoo filannoo adda addaatti filatama. Naannoo isaa keessatti nama isaaf ta'u qopheeffatuu qabaa jechuudha uummanni keenya. Nama isaaf ta'u jaarmiyaa isaa inni itti amanu waliin qindaa'ee ijaaramee yeroo murtii itti kennu dhufaaraa jechuudha. Kanaaf murtii dhumaa kan uummataati. Uummanni murtii kennu kana keessatti ammallee irra deebi'ee dhaamsa dabarsa jaarmiyaa isa aangessuuf xaaruu fi jaarmiyaa isarratti aanga'uuf xaaru addaan baasee murtii isaa yeroo kennu amma kana qiinxalaan akka uummanni keenya itti fayyadamu irra hojjetu abdii qabna. Dullee gara keenyan gaafii uummata keenyaa fedhii uummata keenya waliin taanee bakkaan ga'uuf halkanii guyyaa hojjetaa jirra. Kanuma dhaamu barbaada. Ani dhaamsi xumura irratti qabu uummanni Oromoo aadaa gaarii qaba, sirna bulchiinsaa gaarii qaba, sirna gadaa. Kaleessa gaafa sirna gadaatiin bulu uummanni Oromoo rakkoo isaa taa'ee mari'atee furmaatatti kenna. Aangoollee karaa nagahaatiin bara gadaa isaa yoo fixate abbaan gadaa bulchaa ture karaa nagahaatiin aangoo dabarsee. Jaarmiyaaleen Oromoo aadaa Oromootiif duudhaa Oromoo deebifnee gadi dhaabna, sirna gadaa sanatti deebina, sirna gadaatiin bulla afaaniin jedha. Faallaa abbootiin gadaa kaleessa karaa nagahaatiin aangoo itti walii dabarsan deemaa jiru. Aangoo gadi hin dhiisu irratti du'a ka jedhaa jiru jira. Gadaa aangoo irra turetti qabsoo hoogganeen bu'aan buuse uummata Oromoo biratti mul'atin aangoo irratti jechuun bu'aan qabdu. Hoogganni yeroo hooggansa irra turetti bu'aa yoo buuse ummata isaatiin aangoo irraa hin bu'in jedhameeti kan kadhatamu. Osoo bu'aan hin buufne jedhamee komiin ummata irraa itti dhiyaatu aangoo irratti hoogganni rarra'u. Ka tokkummaa jaarmiyaalee Oromootti hin amanne tokkummaa Oromootti hin amanne. Yoo tokkummaa mooraa qabsoo Oromootti amanan osoo carraa argatanii aangoo qabatanillee ummata Oromoo tokko godhanii bulchuun danda'ama. Haala tokkummaa jaarmiyaatti hin amanne boru Oromoo akkamiin tokko ta'ee bulchan naaf gaafa. Kanaaf hogganoonni amala akkanaa qaban dhaabbatanii of ilaalanii gara tokkummaa qabsootti gara mooraa Oromoo tokkoomsuutti deebi'uu qabu. Karaa biraatiin jaarmiyaan Oromoo yoo tokko ta'e mooraan qabsoo Oromoo yoo tokko ta'e alagaa wajjin tokko ta'uu hin danda'amu. Hogganoonni tokko mooraa qabsoo Oromoo tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo cinatti dhiibaa. Murnoota alagaa waliin tokko ta'uuf haala itti fiigaa jirantu jiru. Kana seenaa kalee irraa duubatti deebinee yaadachuu qabna. Gaafa ulfoo hundeessan hogganootuma kanatu ulfoo diigee
jaarmiyaa caamsaa torba jedhamuun wajji qindoominna tolfate. Qindoominni ulfoo dhiiguudhaan tolfame sun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hedduu diige. Har'allee moo seenaa santu irra deebi'amee hojjetamuuf deemaa jira. Kun immoo uummata Oromoo biratti kufaatiif. Jaarmiyaaleen Oromoo waan kana dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Uummanni Oromoo bal'aan immoo olola miidiyaa fi dabballee nutti afarsitu hin taane dhugaa keessa gad ilaallee jaarmiyaa dhugaadhaan hojjetu. Kakaleessas dhugaa Oromoo bakkaan gahuudhaaf wareegama kafale adda baafatee deemuu qaba. Rakkoo garaagarummaa tokkummaa kana furuudhaaf hayyoonni hedduu xaaraniidha. Gamtaan barattoota Oromoo xaaree jira. Qabsaa'onni Oromoo xaaranii jira. Abbootiin gadaa dhamaanii jira. Qaamni jaarsummaa kana deemaa ture jaarmiyaalee kana tokkoomsuudhaaf uummata Oromooti. Qaama uummata Oromoo dursaa jiru. Qaama uummata Oromoo biratti dhageettii qabu. Hogganni qaama kana hin dhageenye akkamitti Oromoo bulchuu danda'a? Anaaf gaafeeti. Kanaaf uummanni Oromoo kana adda baafatee sagalee isaa abbaa na fayyada jedhuuf kennuu qaba. Dhaamsa kiyya galatooma ulfaata.